Dirree biyya jaalalaa ansi malee hin jiraadhu maaltu naa malaa. Dirree biyya jaalalaa si malee jiraachuun abad naaf hafaa. Tapha lubbuu si gaadu eequ jee. Tapha lubbuu si gaadu eequ. Dirree dhawaadhaa wajjin taphni hin jiru baleeso. Dirreen dhawaadhaa lafa Oromoodhaa. Oromoo dhalraa illee lafa afran qalloo. Seenaanis, heeraanis, lafaanis, lafeenis dirreen dhawaa lafa Oromoodhaati. Lafa Oromoodhaati irraa illee lafa afran qalloodhaati. Afran qalloo irraa illee lafa gartee nooleedhaa fi 12 alaati. Nuti gurguraa ilmaan nooleedhaati beeyna. Gurguraan lakkii Oromoodhaa miti Somaaleedhaa yoo kajaan taate isaantu beeka jechuu lafa isaanii. Lafti dirree dhawaadhaa immoo lafa gartee Oromoodhaa keessaa lafa afran qalloo ilmaan 3 dagaatii fi 12 alaati. Akkasuma ilmaan oborraadhaatii fi baabbileeti. Hundi keenya waliin qabna onneedha. Ona afran qallooti onnee Harargeedhaati dirree dhawaan. Lafa ilmaan murawwaati. Lafa gartee ilmaan humbannaati. Garuu baay'inaan kan qubatu dursinee hisaamne. Ammoo lafa gartee Oromoo guutuudhaati. Dirree dhawaadhaa wajjin taphni hin taa'u. Qoosaan hin taatu. Abbaan dirree dhawaan ta Somaaleeti juu Somaalee deemee Somaaliyaatti haa barbaadatu. Somaalee deemee Ogaadeen keessatti haa barbaadatu. Dirree dhawaan garuu lafa Oromoodhaa, lafa gartee ona afran qalloodhaa, lafa gartee Oromoo fi Oromiyaadhaati. Qoosaan tokkolleen hin jiru. Fiireed. Dirree dhawaan ta Somaaleetiin tu dheessaa dhufte baleeso. Dheessaa dhufte. Yoom as dhufte? Seenaa akkamiiti kun? Seenaa maaliiti? Laal. Waan tokko wajjin taphni hin taatu. Wanni wayyaaneen guutuu goote hundinuu waan seer maleetii, waan seer qabeessaa miti. Kanaaf seeraa fi heera sanuu diinee sirreessuu qabnaa jeeta Abiyyi Ahmad. Wantoota maqaa wayyaaneen yaadi ka isaan fidan jijjiiree paartii san diigee maqaa gartee PP yookaan badhaadhina jee gad dhufeemi. So dirree dhawaa namni federaala jala galchee wayyaaneedha. Wanti wayyaaneen goote yoo sirrii hin taane kunis sirrii miti haqee akkuma seeraattu waan fudhatama hin qabne jechuu dirree dhawaan federaala ta'uunis. Federaala lafa sabaaf sablammootiin waliin jiraatu ta'u hunoo akkaataan isaan itti hojii jiraatan murteessaadha. Garuu lafti lafa Oromoo ta'uun seenaadhaanis heeraanis waa hundaanuu mirkanaawaadha. Ragaan biraa tokko nama hin barbaachisu. Ragaan biraa eenyu akka achirra qubate dignitii biyya sanii namni ta'e eenyu akka ta'e qorannoon tokkollee nu hin barbaachisu. Because ragaan uumamni nuu ragaadha. Moggaasni maqaa lafa kanaam ragaadha. Moggaasni lafa dirree dhawaadhaa magaalii dirree dhawaa keessatti ganda gaaraa laga harree qabri ijoollee kun hundinuu ragaadha. Osoo lafa namaa taate maqaan kunillee maqaa saba biraatti haa malee maqaa Oromoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf warri gartee dirree dhawaan ta Somaaleeti jettu namni waan fedhe imaajin godhuu ni danda'a dhageessanii. Akka dhugattu namni waan fedhe diriim godhuu ni dandeessa. Garuu diriim sun dhugaani taamoo soba tahaa san hojiidhaan itti deemaman jechuudha. Sini galee Somaaleen Itoophiyaan guutuun tiyyechuu ni dandeessi. Laal osuma oofnu osuma gartee nutiin kuni gartee jaalalaaf tokkummaa hawwinu osuma nutiin kuni gartee tokkummaa jennee dhumnu please ooftanii daangaadhaan achi nun dabarsina yookaan ooftanii waan biraan nun dubbisina. Nuti ani akka namatti
Afrikaan tunuu takkaa jeetiin amana. Akka nama tokkotti keessumattuu East Afrikaan yookaan Horn of Africa kajam kun ummanni kun tokko waan qabnu lafaa fi qabeenyallee waliin qabnaa jeetiin amana. Garuu gizeen fi dhuftanii immoo waan akkana tiyyaa tana gaafa fidde lakki tunteetii miti tuyyaan siin jaa jechuudha. Dirree dhawaan tiyya, harargeen ta Oromoodhaati, dirree dhawaan ta Oromoodhaati. Oromoo keessaa illee warra gartee sadeen bareen tootii jechuudha. Akka biyyatti akka yookaan ardiitti Afrikaa wajjin qabna. Garuu immoo namuutu lafa abbaan isaa dhaalchise adda addaan qaba. Somaaleenis adda qabdi, Oromoonis adda qabdi. Oromoo tana keessaa Oromoonu gartee waliin qubatti lafa walii tafeetarra jiraatti malee lafa waliin moggaafaman lafa adda moggaafaman waliin qaban ta adda qabanis jirti jechuudha. Harargumaa qaba. Wallaggaa qaba. Oromoon guutuun garuu waliin hirmaatti. Shawaan akkas. Harargeenis akkasuma walumaan jiraachuu jirra kabiraatu saba biraatu jechuudha. Garuu dirree dhawaan tiyya gaafa jette baleessoo. Dirree dhawaan tiyya yoo jette dirree dhawaa miti jijjigaa teetii miti tiyyaan siin jenna nutis. Dirree dhawaanu tiyya gaafaati jette dirree dhaa miti jijjigaa teenyaa siin jenna jechuudha. 100% dirree dhawaa miti jijjigaa Oromoodhaati. Seenaadhaan lafa jira wanni hundi katabame yoom akka farramame Somaaletti jijjigaa kannamte ragaa jira. Hasan Ali pirezidaantii Oromiyaa isa jalqabaa Hasan Ali namarra lubbuudhaan biyya Ameerikaa keessa jiru isaaf farramee haga gartee godee tolfattanii godee ifaan hin jiru elektirikni hin jiru haga godee tolfattanii hodhaa jijjigatana gartee iddoo teessuma mootummaa naannoo Somaaleet godadhaa jeet farramee itti kan badii guddoo akka obboleessatti immoo inni tolcheetuma yaadeetuma itti kanne garuu immoo warra galatan beeyneef badii guddoodha jechuudha wanni inni godhe sun. Arraan tana sun hin gehen jenne dirree dhawaan tiyya jaan haga Hawaashii tiyya jaan Harargee tana guutuma fudhataniiti akka yaada isaan akka isaan imaajinti godhaniiti haga Hawaashii tiyyaa siin jaan. Obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo ilmaan Harargeedhaa keessumattuu warri gosaan gargar wal qoodaa turtan warri gartee gosaan halkaniif guyyaa amata lamaan sadeen kana gartee mataa nu nyaataa turtan kuni bu'aa wixxeetii keetiiti. Tuffatamuu keeti, laalatamuu keeti. Namni si laallachuu isaati jechuudha. Gizeenii fi lafa Oromoo lafa gartee seenaadhaanis waa hundaanuu Oromoodhaa taate. Kiyya gaafa siin jaan si tuffatanii si laallatanii wal qoqqooduu kee kana laallatanii okay waan barbaannellee itti falmachuu ni dandeenya daa jirri kun tokkummaan qabu jaanii ara tanaan gad dhufan jechuudha. Tanarratti lakki jennee deebii kennuun teenya hundaa jechuudha. Ta ilmaan gartee afran qallooti, ta ilmaan ituuti, tan ilmaan gartee aniyyaati jechuudha. Akkasuma ta ilmaan shariifaati, ta ilmaan qaallooti jechuudha. Nuti lakki Oromoodha. Oromoon akka Oromootti waan waliin qabu qaba. Akka gosattis waan waliin qabu qaba. Gaafa gartee tanabii dhufte ta sahabaanii hafti jaan. Gaafa tan gartee dubbiin Oromoodhaa dhufte dubbiin gosummaa ni hafti akkasi quba qabaadha. Deebis kennaan isinin jaa. Dirree dhawaan lafa Oromoodhaati. Jiyoogiraafii isiidhaa laali. Naannoo isiidhaa eenyutti naannawee jiraata. Barkuni waanuma shakkamuu hin qabneewu gaaffii keessa galamuu hin qabneewu obbo Juwaar Kadiir Juwaar whatever maqaa kee deebii nuu kennuun tantee amma woo si jaalachuu turre si jalatti waan gaggaarii barreessuu turre si dhaadheessuu turre arra immoo deebii nuu kennu qabda. Dirree dhawaan Oromiyaa jala mallatteeffamtee seeraa fi heeraanis federaala jala baatee Oromiyaa jala galuu ammaan tana firmaa barbaanna nuti. Federaala hin barbaannu nuti. Federaala nuti Finfinneen qofti gahaadha iddoon teessummaa mootummaadha. Taka kanarraa hafee dirreen dhawaadha lafa Oromoodhaati lafa sabaaf sablammii waliin jiraatu
garuu eenyummaan isii Oromoo taatee mirkanooyte Oromiyaa.